Sila guddaa sun kubaa akkatti namni tokko bu'uun qabu. Daa'imman kubaa amma biinsaatti naqaale. Amma biinsaatti naqaale. Barbaadee argitaa? Raawwatee si keessaa buqqa'u. Ameen. Noore maal taate? Duddi koo maal ta'etti? Duddaa koo mata rafaa haru dubartii wayii duddaa koo na cinee gangaa dura keessa. Maal gochuu hin dandeessu? Duddaa mana lukkuu bara. Ilaali jaboo keessa. Baasa fuula keetis. Dabali. Dabali. Dabali ammayyuu. Kai ol jadi laala. It's okay. Sabuudha. Maal taate? Jalqaba miila kana nyaachuu tokko dura. As na nyaate yeroo na nyaatu akkuma nama waan hin ciniinaa sa'aatii ja'a yoo na nyaate hin badne ture. Namoota kadhataa kadhannaa na kee badee ture. Gidduu kana immoo isarraa kaasee si'a tokko qixa kana na nyaataa si'a tokkos na nyaata. Alkarraa fuudhan. Amma maal gochuu hin dandeessu? Amma si'an taa'ee ol ka'u giddiin taa'ee ol ka'u. Giddiin teessee ol kaatu. Giddiin taa'ee ol ka'u. Taa'ee ka'e. Ariifadhu. Jedhe. Ammoo. Injibamu. Maal taate? Eekoo bitagaanaa dhukkuba. Ilaalamteetta. Ilaalamne dandeerra warqani. Maal fa'aa gochuu hin dandeessu? Taa'ee turuu hin danda'u. Harkanis baay'ee na rakkisa maqaa. Kottu. Gara sanatti ciisii laala. Badee laturra. Maal taatee? Maal ta'e keessi kee? Gaafa natti ka'u dhiiga dhiiga baas. Keessaa baa dhiigatu. Cholla bu'ee Eeshi. gaaf gaaf inni dhiiga. Ilaalamteetta maal nasii jira? Marsiinsi keessatti argaa. Kottu ariifadhuuti. Abbaan manaa hin kee eessa? Kottu mee? Eessaa dhuftan isin? Angibbiidha isheen gara naangoo gadi. Hojii maal hojjetaa argaati? Asirraan hojjettu. Asirra hojjettu. Sababa maaliif baatee achi? Sababa garaa garaatiif hanga nageenya waan tokko nagaan irratti hojjetan. Harka keessa ollaa fuudhame wanta jireenya keessanitti ba'aa ta'e ganama kana awwaalaa jiidha. Eebbisa. Baasa fuula kee bakkeetti. Lamman keessan irraa dhukkubas abaasas cabseera. Yoom faasii baasii? Amma guyyaa sadeessitti nan baasa. Sadeessittis hin baasu. Maqaattiin namni si hammatu sana sirraa cabseera. Ija kee irraa waa tana dhibee. Dabali. Jedhamayyuu sadii guuti bakka rukuteera. Sii galeedhaa? Sii galeedha inni? Deema nunaan jedhu. Deema jechicha nunaan jedhu. Nuun jedhamti? Maal taate? Hospitaala Abbaasee Laanaa turre dhukkubsaanii kaanserii warrummaanii qoricha hospitaala lagaa bitaan naan hospitaalli dafnoo bichuu malee doktoroonni irra jiran jedhan kan isaaniif qorisiisu malee. Maal hojjettaati? Namni gala. Eessa? Jaarsoo. Kottume. Fidee harka kee. Lammaan isaa diriirsi. Sana sirraa rukuteera. Akkasiidhaan kan nu rakkisudha. Cabseera garuu sirra. Ogummaadhaan dubbadheera isaaf immoo araarri Waaqayyoo haa ta'u. Isa irratti Achicha gaaddisaatti geessine. waan akka oomicha wayii keessaa ba'a garuu badaan turu. Nan fudhadha naan jedhe Waaqayyo ammaaf garuu hin fayya. Fidi bishaan. Laadduuf. Si jajjabeessu. Kilabiitiin haasaa. Garuu ati keessaa ba'i sana keessa. Dhiisi sanas. Tuu jedhamee itti giigame. Dhiiseera jedhe. Dhiiseera. Shamshii toora uffatta. Ariifadhu kee dhaabadhume. Gararraa. Siifis haa ta'u.
Nagaan si kakao. Maal hojjetaa jirta? Hojjetaan Eessa? asuma. Waan ati eddee dadhabdeetu dhufee harka kee galaan si arge. Ameen. Har'a guyyaa keedha. Ameen. Dhimma keefis, dhimma maatiitiifis waan ati yaaddaa jirtu sanaaf guyyaa muraasaa asitti furmaanni dhufeera. Ameen. Eessarra hojjetaa jirta? As baankii. Baankii. Teessuma miilli ishee tokko cabaan arga. Cabaan arga. Hiikaa isaanatti maahurri akkasiin jedhe. Asiinis waan si darbatu guyyaa muraasa booddee si bukkeedhaan buqqisa. Ameen. Haala keenan geeddara. Ameen. Maatii sanaafis furmaanni yaaduuf. Ameen. Kontu. Ini bishaan kana. Okay. Na ilaali jaboo keessa. Har'a guyyaan lamadha. Lamadhaan ji'a torbaffaa gaafa guyyaa sadii bishaanitti kana isheen amma dubbadde wajjin taa'e. Sababa obboleessa keetiif baay'ee kan yaaddoftu kan maal tokko eessa jira? Isheen dhukkuba? Maal keessa? Duduk miila kono dhukkuba garaachisna dhukkuba yooni aariyaare moo waggaatti tokko kama amartana qoffisa gaafa naabe waggaatti mana irratti Hafuura sanyii keessaa dhufee takka balaa makiinaa daandii geeddaree mana keetti waggaa waggaadhaan hojii hojjechuu barbaadu neetworkii isaa kuteera. Ameen. Sirraa sidhaan eegamu. Ameen. Qotame. Jennuuf taane. Ka'ee waa'ee nama jedhu keessaa maal yaadattee natti himta? Balaa. Okay, isaan namatti qabee hattuutti. Sisterii kompiitarri kutuulee mature achi makiinaan galagalee andu'e ture achi amboo hospitaalatti yaalamaa ture jira ammayyuu wanti qindaa'ee jiru jira neetworkii isaa kuteera. Zarii irraa dhufanaan jedha rukuteera irraa kaasee hidhaa keessanii hiikeera. Amma nama wajjiniin baay'ee garaan kee wal jibbeeru jira itti araarame. Ashi? Noori. Buleessa keedhaa? Eessa jira? Kooraan jira inni tokko immoo needhaan jaatu. Hafuura kee seenaa mukaafadhu mee bakkeetti dabali. Bakka noori waa dhageessuu qabda. Paartii kanarraa namni guyyaatti asitti waaqayyo tati karoorsiteertu sana fiixaan si baasu jedhu. Keessa nollaa fuudhaa sin arifadhaa. Maqaa Yesuusin maatamatti sii godheera. Sagalee sitti dubbatame. Kanaa waaqayyo akka inni sii dhufes hin irraanfatin itti dibbatee harka kee. Waan ariifachuun mala ariifatee siif dhufu. Arifadhaan biyya keessanii naalaadhaan hundumtu. Obboleessa koo kana duwwaa dhaabneeti maqaa Yesuus Kiristoosiin ji'a sadii asitti waan ati eegaa jirtu sun siif banama. Kaan manaan eebbiseera. Kaan konkolaataan eebbiseera. Biizinesii mataa kee akka ati sochooftu akka sagalee irratti baaseera. Ajaji baheera. Ajaji baheera. Ajaji baheera. Ajaji baheera. Namni ariifatee ameen jedhee fudhate gachaa torbaata. Dabali ammayyuu. Dabali ammayyuu. Waan dirribii dhufee akka kee dhufee galuun arge si duwwaa moo miti gubaa'ee kana keessaa nama amanuuf ta'e. Noor deebii. Argi dhaabadhaa harka keessan asumatti qabaa. Waan akkasitti dacha'ee jiru gara duraatti sii diriirseera. Gara duraatti sii diriirseera. Sitti tarkaanfachaa waan keessa kee dhufutu jira. Dafee ariifadhu deemu. Ariifadhu.
Arifadha mayu. Bocah kana duka nama kode toko wanti ati edus ta'e. Waan ati edus ta'e. Manastari dur ture bahasa itu. Manastari fagootti argu ija keetti si gatu. Kuba kau nak kabi artis ni, lagi bodoh dah. Lagi anu seme mentura la boshida. Ida anu sebaja. Maya sejak hatona mayana. Alati kana seka panadai. Furman ni du ferafi. Ida anu sema. Mana dada basekranias. Nama me khaate abatte turte boleh sokoate. Arif nama tu waa hojjechuuf kaataa si dura dhufee dhaabata. Sabooddee deebitee aartee dudduubatti deebita. Ammas yaalta. Ammas akkuma sana ta'a. Deebi'ee nama argu kan akkas na godhu. Akka shaamaatti fuula kee fuulduraa waatu gadi dhumee guyyaa muraasa asitti akka galataaf dhaabattu Waaqayyo waa siidhaatu qaba. Maal hojjetaa jirta? Dhaabbata dhuunfaa hojjedha. Yeroon baasanii nayyaala dhufee dura beeltaa dhiisee deebi'aa ture. Waan akka namaatti dhaabbatu sanatu shaamaa ta'e dhangala'a. Amma sii fayyamameera. Hallelujah. Nama wajjin waan wal hidhatu ijaarsaa wajjin. Hin ariifatiin siifan fo'aasiin jedhe. Kottu fiigime adi barruuke si ayyamameera ta'eera nuuri. Eessa jiraattaati? Asumaadha. Maal hojjetta? Kansira hojjetta. Looraan eel tokko kubaa'e. Abjuudhaan maal argitaati? Abjuudhaan amantii abjuudhaan arguun malaawwata. Sanamudi hati warra ko jenara warra ko ti kada ciba kita gini nanti. Waaqayyo yo anani akkone abju ko kana rawatu be. Namuma saati dubbate Waaqayyo natta dubbato deemu. Jago dateka. Tayre buleti. Amam tutani to gol futani. Malama aku tahu. Malik dalam godane mamati. Dura maatiin baay'ee filataanii business abuudee osoo maatiin fayyadamee sababii immoo waggaa tokko dida kananii afuusaa beekaa ture afuuti. Amma seetanii waan inni qopheesse afurri Waaqayyoo isin duraa diiga. Ameen. Akka maatiitti fuunnaani isin lammaan ji'a jaaduwaa wal duukaa qabduun arge. Gan wanti Waaqayyo isin gidduudhaa diiguu jira. Ameen. Harka kee garaa kee nagaa obboleetti. Isaaf kadhachuuf kaanaan waa'ee dhalaanaan jedhaanaani. Ati immoo harka kee irraan dabaliif. Maqaa Yesuusiin abaarsa isin gidduudhaa cabseera. Ameen. Yoo kadhatte Waaqayyo hojii siin hojjeta. Yoo kadhachuudhaa baatte garuu waan ulfaataa jira. Kadhadhu waggaa har'aa immoo maqaa Yesuusiin mucaa dhiiraa fidaas qotta. Ameen. Noora. Dhimma waraqataa wajjin kan wal qabatu namni as keessaa dhimma kana qabatee jiru kan inni al tokko. Beerraa Waaqayyo asumatti natti dubbatee ture. Wanti fuuldura keetti olee xaxee fuuldura keetti xaxamee jiru jira. Harki Waaqayyo gidduu sii galee fi karaa nama Waaqayyo natti dubbatee ture.
asii gaafsa mataan dubbate dafinoonni facaasaa wanta naan hin fuunee fayyadamne fuutettee duudhaan kasasanii jira. Guyyaa borii sa'aatii booddeetti dhiyaata. Sa'aatii meeqadha? Sa'aatii booddee sa'aatii kan dammaqanne. Harka koolaati. Maal si yaaddeessaa jira? Ergama abbaa koo achi maddee ergeeraaf. Nagaan ta'eera. Hundumti keessan al tokko ariifadha harka keessanis naa qaba. Maqaa Yesuus Kiristoos dhimmi sun siif haa raawwatu.